Qarqara Gaazaa irraa kaasee haga buufata doonii Yamanitti kaampii baqattootaa namoonni hedduun itti baay'atan irraa kaasee haga addabaabaayii mormii Teel Aviivitti mootummaan baha giddu galeessaa meeshaa waraanaa qofaan osoo hin taane gadda callisaa fi iyya warra dagatamaniin guutame. Halkanii fi guyyaa osoo hin jedhin samiin abidda roobsaa jira. Waxabajjii 7 bara 2023 yeroo Hamaas haleellaa dhiigaan guutame dachee Israa'el keessatti jalqabee waraanni halkan tokkollee adda citee hin beeku. Guyyaa kaleessaa Israa'el rooba abiddaa karkaffuu Gaazaa fi Yaman irraa itti darbatameen gubachaa oolte. Saayiraniin akeekkachiisaa qarqara galaana Ziikin Biich kibba Israa'el irratti sagalee boo'ichaa dhageessisaa oole. Projektiin kaaba Gaazaa irraa dhukaafame samii Israa'el boce. Haleellaa dheeraa walitti aansuun raawwate. Waraanni Israa'el rookeettiin kun qilleensa gidduutti barbadaa'e jedhe. Haa ta'u malee Hamaas ciccitoota ho'aa qabaniin kan qora qabanii fi kan qara qabaniin nama ajjeesan lafa Israa'el irratti roobse. Lubbuun namaa darbee ijoolleen iyyaniin aarri lafaa ol ka'ee samii uwwise. Haleellaan Hamaas raawwatame sa'aatii muraasa booda misaa'elli biraa Israa'el irratti darbatame. Puutiin Iraaniin deeggaramu akkuma dhaadatee ture Yaman irraa misaa'ela gara Israa'elitti darbate. Akka waraanni Israa'el jedhutti misaa'elli kun adda citeera. Balaan garuu dhugaa ture. Puutiin gamasaan misaa'elli kun galmasaa rukutuu beeksise. Israa'eliif waraanni kun Gaazaa waliin miti. Amma galaana diimaa irraa kaasee haga Meeditiraaniyaatti diriiree jira. Rokkeettonni samii irraa yeroo bu'an himannaan qaamolee idil addunyaa roobaa jira. Yaamni misaa'elli kun itti rukutame sanatti koomishiniin qorannoo idil addunyaa walabaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin gabaasni abaarsaa Israa'el irratti ba'eera. Yakka waraanaa yakkoota dhala namaa irratti raawwataman duguuggaa sanyii dabalatee balaaleffateera. Mata duree oduu bahaa Eeshiyaatii argannetti yoo ceenu lafti ni hollata, samiin ni gumgumaa, ni gubataa, ni boo'a. Sagaleen misaa'ilaa dhukaas ni jeettifi arrabni abiddaa dukkana keessa calaqqisa. Yuukireen irraa gara addunyaa maraatti sagalee gadadoo oofa. Raashaan irra nagaa osoo hin barbaadin aarii haloo fi dheekkamsa guutuun haleellaa guddaa banuun lafa Yuukireen guutumatti abidda jala galchite. Haleellaan irraa bifa duraan hin mul'anneen dhufe. Misaa'ilota jeettiiwwanii fi meeshaa waraanaa haaraa waliin lafti Yuukireen dirree qilleensaa fakkaatte. Manni dhaloota Oddeessaa keessatti rukutame. Lubbuun daa'immanii fi haadholiin ulfaa ibidda keessatti darbatamani. Pirezidaanti Zelenskii fuula dheekkamsaa fi yaaddoo guutuun dubbiin isaa gara addunyaatti dhagahame. Raashaan waan duubatti deebituun qabdu haalli har'aan ni agarsiisa. Isheen nagaan barbaaddu, isheen haleellaa barbaaddi jedhe. Yoo isin har'a callistanii ilaaltan boru lafti keessan balaa kana keessa galti jechuun Awurooppaa guutuu akeekkachiise. Qarqara Gaazaa irraa kaasee haga buufata doonii Yamanitti kaampii baqattootaa namoonni hedduun itti baay'atan irraa kaasee haga addabaabaayii Teel Aviivitti guutummaan baha giddu galeessaa meeshaa waraanaa qofaan osoo hin taane gadda callisaa fi iyya warra dagatamaniin guutame. Halkanii fi guyyaa osoo hin jedhin samiin abidda roobsaa jira. Waxabajjii 7 bara 2023 yeroo Hamaas haleellaa dhiigaan guutame dachee Israa'el keessatti raawwatee jalqabe waraanni halkan tokkollee hin boqanne. Guyyaa kaleessaa Israa'el rooba abiddaa karkaffuu Gaazaa fi Yaman irraa itti darbatameen gubachaa oolte. Saayiraniin akeekkachiisaa qarqara galaanaa Ziikin Biich kibba Israa'el irratti sagalee boo'ichaa dhageessisaa oole. Projektaayiliin kaaba Gaazaa irraa dhukaafame samii Israa'el boce. Haleellaa dheeraa walitti aansuun raawwate. Waraanni Israa'el rookeettiin kun qilleensa gidduutti barbadaa'uu ibse. Haa ta'u malee Hamaas ciccitaan ho'aa qabanii kan qara qabanii fi nama ajjeesan lafa Israa'el irratti roobuu ibse. Lubbuun namaa darbee ijoolleen iyyanii aarri lafaa ol ka'ee samii uwwise. Haleellaan Hamaas raawwatame sa'aatii muraasa booda misaa'elli biraa Israa'el irratti darbatame. Puutiin Iraaniin deeggaramu akkuma dhaadatee ture Yaman irraa misaa'ela gara Israa'elitti darbate. Akka waraanni Israa'el jedhutti misaa'elli kun adda citeera. Balaan guutuun dhugaa ture. Puutiin gamasaan misaa'elli kun galmasaa rukutuu beeksise. Israa'eliif waraanni kun Gaazaa waliin osoo hin taane galaana diimaa irraa kaasee haga Meeditiraaniyaatti diriire.
Roketonni samiirraa yeroo bu'an himannaan qaamolee idil addunyaarraa roobaa jiram. Koomishiniin qorannoo idil addunyaa walabaa fi dhaabbata mootummoota gamtoomaniin gabaasni abaarsaa ba'eeram. Yakka waraanaa yakkoota dhala namaa irratti raawwataman duguuggaa sanyii jechuun balaaleffateeram. Israa'el sirna barnoota Gaazaa dhabamsiistee iddoowwan amantii fi aadaa Gaazaa keessa jiran walakkaa ol barbadeesse jechuun labseeram. Ogeeyyi UN akka jedhanitti haleellaan Israa'el lubbuu namaa ajjeesuu qofa osoo hin taane manneen barnootaa, masgiidotaa fi wiirtuuwwan aadaa irratti xiyyeeffate jechuun ibseem. Gabaasni kun namoota nagaa manneen barnootaa fi iddoowwan amantii keessatti gaaddisa godhatan ajjeesuun akkasumas humnoonni nageenyaa Israa'el yakka dhala namaa irratti balleessaa raawwatan jechuun himateem. Ijoolleen ijoollummaa isaanii dhabaniiru, maatiin amantii dhabaniiru, uummata Falastiin seenan irraa mulqamaa jiram. Biyyoonni Arabaa yeroo callisanii ilaalanitti Yaman abiddatti makamteem. Biqiltoonni Huutii Yaman Gaazaa waliin ifatti tumsa erga jalqabanii booda misaayiloonni isaanii hin dhaabbanne. Erga waraanni kun jalqabee kaasee rookeettii diroonii fi misaayila baalaastikii kudhanootaan lakkaa'amani gara naannoo qilleensa Israa'elii fi dooniiwwan daldala galaana diimaa ujummoo daldala addunyaa ta'e keessatti dhukaafamaniiru. Israa'el deebisuudhaan magaalaa buufata doonii Yaman Hodeediyaa irratti haleellaa raawwachaa jirti. Abiddi Gaazaa qarqara biyya Arabaa gaheera. Naannoon kun qarqara balaarra dhaabbateera. Dhiiga dhangala'aa jiru kana gidduutti sabni Israa'el gargar ba'eera. Teel Aviv keessatti uummanni kumaatamaan lakkaa'aman addabaabaayii irratti walitti qabamuun waan tokko qofa gaafataniiru. Nuti nagaa barbaanna, booji'amtoota nuuf deebisaa jedhaniiru. Weerarri Israa'el Gaazaa irratti gaggeessaa jirtu akka yaadame hin taane. Loltoonni hedduun hidhattoota Hamaasiin dhumaa jiru. Misaa'illi Huutii uummata guutuu Israa'el irriba dhorkee jira. Namoota 251 Hamaasiin butaman keessaa yoo xiqqaate 55 Gaazaatti hafaniiru. Gariin du'aniiru, hedduun isaanii dhabamaniiru. Maatiin mallattoo fi suuraa namoota jaalatanii qabatanii daandii irratti bo'aa jiru. Awurooppaa bahaatti lafti ni hollataa, samiin ni gumgumaa, ni gubataa, ni bo'am. Sagaleen misaa'ilaa dhukaasni jeetti fi arrabni abiddaa dukkana keessa calaqqisam. Yuukireen irraa gara addunyaa maraatti sagalee gadadoo oofam. Raashaan irra nagaa osoo hin barbaadin aarii haaloo fi dheekkamsa guutuun haleellaa guddaa banuun lafa Yuukireen guutumatti abidda jala galchiteem. Haleellaan arra bifa duraan hin mul'anneen dhufeem. Misaa'iloota jeettiiwwanii fi meeshaa waraanaa haaraa waliin lafti Yuukireen dirree qilleensaa fakkaatteem. Manni dhaloota Oddeessaa keessatti rukutameem. Lubbuun daa'immanii fi haadholiin ulfaa ibidda keessatti darbatamaniim. Pirezidaantii Zelenskiin fuula dheekkamsaa fi yaaddoo guutuun as ba'uun dubbiin isaa gara addunyaa guutuutti dhagahameem. Raashaa waan duubatti deebituun qabdu haalli har'aa ni agarsiisa isheen nagaan barbaaddu haleellaa barbaaddi. Yoo isin har'a callistanii ilaaltan boru lafti keessan balaa kana keessa galti jechuun Awurooppaa guutuu akeekkachiiseem. Guyyaan har'aa guyyaa seenan ol kaaftu tam samiin keef guutumatti ibiddaan gubachaa jirti. Manni barumsaa fi manneen jireenyaa manca'ani. Kaayyoon Raashaa tokkicham Yuukireen balleessuu fi harkatti galfachuudha jedhem. Ministeerri aadaa Yuukireen gama isaan akka jedhutti diinni gara lafee keenyaa gara eenyummaa keenyatti dhukaasa baneera. Kanarraa wanti caalu maaltu dhufa jedheera. Gaafii guddaan ka'aa jiru Awurooppaan dhaabbattee ilaaluu itti fufti moo dhugumaan Raashaa irratti tarkaanfii fudhatti kan jedhu ta'e. Humna waraanaa wal madaaluu hin dandeenyetu walitti dhufe. Humni waraanaa Yuukireen xiqqaa ta'us mo'atamuu dideem. Warshaan waraana Raashaa xiyyaarota waraanaa kumaatamaan lakkaa'aman sirna misaa'ila Su-400 taankii T-90 fi misaa'ila baalaastikii Iskander oomisham. Akka qilleensaa socho'aa akka qaccee garafam humna abiddaa daqiiqaa muraasa keessatti magaalota gara daaraatti jijjiiruu danda'u of keessaa qabam. Yuukireen olaantummaan osoo hin taane tooftaa wareegamaa fi dhahannaa onnee diddaa hin cabneen loltim. Dabalataan gargaarsa warra dhiyaatiin kan sochootu yoo ta'u hirmasii fi sirna ittisa qilleensaa Paatriyootiin taankii Leeyopaardii fi meeshaalee gurguddaa warra dhiyaa irraa argattu Raashaa jala dhaabbatte. Samiin xiyyaarota boombii Raashaa Su-34 waxalamaa jiru. Lafarratti taankii fi loltoonni Raashaa baqaqsanii hodhaa jiru. Misaa'iloonni Raashaa kaliibar kiruus callisanii bocuun yaa ta'u malee Yuukireen murtoodhaan deebii kenniti. Raashaan erga waraanni guutuun jalqabee haleellaa qilleensaa cimaa ta'e keessaa tokko
jalqabdem halkan edaa namoota nagaa Kiyev fi Oddeessaa keessatti lubbuu hedduu galaafatte. Diroonii fi misaayilonni 320 ol samii Yuukireen irratti roobani. Misaayila baalaastikii KN-23 Kooriyaa kaabaa keessatti hojjetame. Misaayila kruuzii Iskandar KF diroonii haleellaa gosa shaadii Iraaniin hojjetame dabalachuun Yuukireen irratti gaannama buusani. Yuukireen weerarri guddaan kun naannoo namoota siivilii manneen jireenyaa fi hospitaalota mallattoolee seenaa qabeessa ta'an irratti xiyyeeffate jechuun himatte. Lammiileen Yuukireen sodaadhaan rafanii badiisaaf dammaqani. Kiyev keessatti dubartiin tokko ajjeefamte. Namoonni 4 dabalataan madaa'aniiru.